Gaarummaa raawwachuun ofii fi garasittis wabiidha. Yoo yaada dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Media bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa eegu jecha qophii keenya irraatiin ergaawwan lama qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun waliin turaan affeerraa keenya ta'a. Turtii gaarii. Wantoota irri dubartii irraa barbaadu. Amala dubartii gaarii qabaadhu. Utaalcha xiqqeessi. Naannoo keetti dubartii kabaja qabdu ta'i. Yeroo nyaattu, yeroo haasoftu, yeroo deemtu suuta sirnaan yoo tirattu dhiirri si fedha. Ati yeroo haasoftuu fi kolfitu ijji nama hundaa akka sirra bu'u dhiirri hin jaallatu. Jaalala namaa qabaadhu. Namaaf jaalala dubartiin qabdu dhiiratti ni tolti. Isa qofa osoo hin taane maatii isaa, firaa fi ollaadhaaf kabaja qabaadhu. Maal qabda jettee gaaf tokkoyyuu akka isa hin gaafanne. Waan akkana gonkumayyuu dhaga'uu hin fedhu. Atis garuu maallaqaaf isa jaallatte. Yeroo ol fuutan ganna yeroo inni manatti galu waan ho'aa harkatti baattee balbala irratti isa dheeguu qabda. Yeroo bonaa immoo waan qabbanaa dhabdu illee bishaaniin isa simadhu. Callistee manatti simachuu hin qabdu. Itti maramtee yoo xiqqaate yeroo 5 dhungachuu qabda. Sababa kamiifuu sagalee kee ol kaastee hin iyyiin. Dadhabina isaa hiriyoota kees ta'e maatii keetti hin himin. Isa dhiirota kam waliinuu hin dorgomsiisin. Jireenya dhiirota biraa hin beektuuti kan kee malee. Rakkoo hiriyoota isaa dhiiraatiif hin cannaqamin. Dhukkuba isaanii kan dhukkubsatu isa qofaa ta'uu qaba. Isa jaallattee akka itti heerumte hin dagatiin. Ati hojjettu yookaan waan biraa miti. Itti gaafatamummaa haadha manummaa kee ba'i. Walqunnamtii saalaa sobdee akka si dhukkubu taate hin didiin. Akka inni barbaade ta'iifi. Osoo ittiin heerumin dura dhiira biraa waliin walqunnamtii saalaa gootitta yoo ta'e illee kan isaa waliin garuu hin madaalin. Jireenyi kee ammaa kun kan durii waliin wal hin madaaluuti. Hiriyoota isaa duratti deebii itti hin deebisin. Yoo inni hiriyoota isaa duratti sitti dubbateyyuu dubbicha sirriitti itti yaadi. Yeroo inni manaa hojiif ba'u babbareechii isa baasi malee isa shakkitee bareeda isaatti hin hinaafin. Hiriyoota kee dubaraa akka isatti siiqan hin taasisin. Hojiin ati hojjettu yookaan jiruun kee baay'ee kan isaa yoo caaleyyuu kan isaa waliin hin madaalin. Gaalli hojii waliin waan ta'eef. Dubartii sanaftuun waan biraa miti. Qaama ishii dhiqachuun illee akka ishee fayyadu hin beektu. Kanaaf haadha manaa dammaqxuu ta'eef. Yeroo inni xiqquma takkaa si waame ati immoo yeroo 3 jalaa awwaadhu. Yeroo inni si waamu hin jedhin. Koo jedhii jalaa awwaadhu malee. Yeroo gabaa yookaan suuqii deemtu surree, tiishertii, boodii, paantii fi kanneen kana fakkaatan bitii galiifi. Yeroo isa wajjin deemtus ta'e kophaa kee dhiira biraa hin ilaalin. Fuula dhiiraa ilaaluun kee itti hin toluuti. Yeroo hundaa kolfiif malee jalaa hin aarin. Nyaata keerraa gammachuu kee waan fedhuuf. Yeroo hirribaa kaaftu suuta sagalee kee qalloon isa waami malee ittiin iyyin. Si jalaa rifachuu waan danda'uuf. Sammuu kee meeshaadhaan hin adoochin. Waanuma kosoraa walii gadi hin harkisiin. Ganamaa galgala kosmootiksii olii gadi oofu ammuma bari'utti uffata hin lakkaayin. Of ta'i meeshaa artifishaalii garaagaraatiin eenyummaa kee hin awwaalin. Fuulli fi qaamni kee hundi akkuma uumaan toltolchee lafa si kaa'eeti. Rifeensa keettis dabbassaa namtolchee garaagaraatiin itti dirtee dhiira hin gowwomsin. Kanuma uumaan siif kenne miidhagsii socho'i. Hidhiis yoo ta'e dhodhoo irraa ittisuuf yoo ta'e malee dibata garaagaraa itti baay'iftee hin balleessin. Of eegi. Kosmootiksiin of hin dhiqin jechuun of gati jechuu miti. Yeroo hundumaa mimmiidhagii itti mul'adhu. Foolii gaariinis isa simadhu. Yeroo kana inni si jaallataati. Gaarummaa raawwachuun ofiif bu'aan isaa. Yeroo tokko kaffaltii mana barumsaa isaa kaffalachuuf mucaan harka qalleessu tokko mi'a adda addaa mana irraa manatti naannee gurgura ture. Guyyaa tokko garuu mucaan kun baay'ee beela'e. Garuu nyaata bitatee akka beela hin baaneef maallaqa tokkoyyuu hin qabu. Waan godhu wallaale. Mana namaa gaafatee yoo argate nyaachuufis murteesse. Akkuma akeekkate dhaqee balbala namaa deemee rukutuu eegale. Gaafa balbala tokko lama dhabee sadaffaa darbee rukutu mucaan bareeddu haala baay'ee kan nama hawwattu bantee maal si gargaaru jetteen. Mucaan kunis jechaa nagaa gaafate. Miirri qaama isaa hundinuu bareedina isheedhaan hatame beeloo isaayyuu dagatee bishaan dheebodheen bishaan naaf kenni jedheeni jedhe.
Isheenis tole jettee gara manaatti ol seente. Bishaan dhiistee aannan fiddeef. Innis gammachuudhaan dhugee beela isaaf eeboo wal duukaa itti ba'e. Sana boodas akkas jedhee ishee gaafate sagalee cirrachaan. Meeqa kaffaltiin ati ana irraa qabdu jedhee ishee gaafate. Isheenis kolfitee haati koo yommuu gorsaan na soortu jechuun koos akka na guddiftetti namaaf gaarii godhi. Garuu gatii fudhachuu nama irraa hin eegin naan jetti ittiin jetteen. Innis gammachuudhaan ishee galateeffatee nagaa itti dhaamee adeeme. Ajaa'iba waan cimaan bare jechaa ofirra ilaalaa qaaree. Silaa yeroon hin taa'uuti yeroo xixiqqoon walitti daddabalamanii waggoota hedduu dabarsuu jedhee gara fuula duraatti adeeme. Akkuma amala isaatti of gargaaraa barnoota isaaniis guddachaa adeeme. Waggoota dheeraa boodas dooktarii fayyummaa namaa eeguu fi nama guddaa baay'ee kabajamu akkasumas itti gaafatamummaa guddaa qabu ta'e. Turtii waggoota dheeraa booda akka tasaa mucaan tokko akka dhukkubsachaa jirtu narsiin hospitaala tokko keessaa hojjettu itti himte. Akka baay'ee dhukkubsattee fi dhukkubni ishee immoo baay'ee akka ishee irratti cimaa deeme dhaga'e. Innis maqaa ishee eenyu akka ta'ee fi bakka isheen jirtu narsii sana gaafate. Narsii sunis waa'ee nama sanaa baay'ee waan itti dhaga'ameef odeeffannoo ishee dhukkubsattee fiddeef. Gaafa kana ilaalu namni kun nama yeroo dheeraa dura beela isa baaftedha. Amma garuu isheen bultii ijaarrattee jirti. Garuu guyyaa keessa dhukkubni gadi ciibseera. Kana irratti naasuudhaan mana yaalaa sana keessa narsoonni jiranii fi doktoroonni jiran dhiyoodhaan akka isheetti siiqanii wal'aananiif ajaja dabarse. Deemes ilaale. Guyyaadhaa guyyaatti itti fooyya'as dhufe. Mana yaalaa sana keessaa ba'uus ni geesse. Haa ta'u malee sababii yeroo dheeraa mana yaalaa sana keessa ciisteef yaaddoon ishee qabe. Yaaddoon ishees kaffaltii mana yaalaa ittiin ciiste kana akkamitti kaffaluun danda'a jettee dhiphatti turte. Innis erga isheen fayyitee of bartee bira deemee gammadee fi na yaadattaa ittiin jedhe. Isheenis lakki isin hin yaadadhu ittiin jetteen jennaan ani isa waggoota dheeraa dura of gargaaree barachaa waanan tureef baay'ee waanan beela'eefis mana namaarra deemee osoo nyaata kadhadhu mana keessa rukutee jennaan ati aannan naaf buuftedha ittiin jedhe. Isheenis boo'icha gammachuu himimmaan lakkuun roobsite. Garaatu ishee ciises. Innis amma kanaaf kaffaltii yaaddoftuu hin qabdu. Ani har'a jecha ati yeroo dheeraa dura gaarummaa kaffaltii osoo namarraa hin eegin godhi jette sana har'a kaffaltii kee nan baasa. Nagaan maatii keetti galittiin jedhee kaffaltii isheerra jiru hunda kaffalee fi nagaan ishee gaggeesse. Gaarummaa raawwachuun sammuudhaaf boqonnaa nuuf laata. Kanaaf hamma dandeenyetti gaarummaa raawwannu. Gaarummaa raawwachuun asittis ta'e gubbaatti wabiidhaati. Si'a ga'u nagaan koo jaalallee koo feenetti dabaluuf akkamati nagaa keetii ani yaada keerraan ala dhibee tokkollee hin qabu. Feenii koo ani si yaadee du'uufaan jira. Jaalalli kee guyyaadhaa gara guyyaatti natti camachaa dhufeera. Osoo yeroo hundaa qaama wal argine hawwii koo isa guddaa ture. Feenii maaloo maal naaf wayyaa ati narraa fagaachuun kee boqonnaa na dhawwate. Mee fala naaf falmii bilbilas naaf bilbili. Ani har'as boris yoomillee jaalalli kee yoo na ajjeesuu baateef nan si dheega. Feenii koo baay'een si jaalladha humna koodhaa olitti. Hanga qaama wal arginutti nagaan naaf ta'i ofis naaf eegi. Sin jaalladha hamma yaadduu olitti. Ana jaalallee kee Boonsaa Haayiluu magaalaa Shaambootaa. Jaalatamtoonni fi dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa jalqabarraa kaasanii waan ilin turtaniif galata guddaa nu biraa qabdu isiniin jenna. Qophii keenya irraa akkasii waa hubattan waa qayyabattan ittiinis bu'aartan abdiin keenya guddaadha. Egaa mudannoo jaalalaa xalayyaa asoosamaa fi ergaawwan garaagaraa yoo qabaattan karaa lakkoofsa Telegiraamii 965469613 barreeffamaanis ta'e sagaleedhaan nu biraan ga'uu dandeessu isiniin jenna. Chaanaala keenya subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaruu hin dagatinaa isiniin jenna. Qophii biraan haga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.